Kutaawwan addunyaa irraa nu hordoftan maratti nageenya keenya isin akka qabu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork akkam jirtu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraa oduuwwan sa'aatii kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Oduuwwan sa'aatii kanaan Abrahaam Birruutu isinitti hima. Pireezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa qabsoo Oromoo boqonnaa itti aanutti ceesisuu fi atakaaroo irraa waltumsuutu filatamaadha jedhan. Qabsoon keenya tokkummaa fi jaarmiyaa cimaa barbaadaa kan jedhan immoo hayyu duree adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa obbo Galgalaa Dilbooti. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa fi kan ODP har'a waajjira pireezidantii mootummaa naannoo Oromiyaatti mari'atanii jiru. Gabaasa dabalataa akka ta'anutti dhiyaata. Du'ataa ittaanaan ODP pireezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa fi qondaaltonni ODP qondaaltota adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa waliin mari'atan. Marii isaanii irratti pireezidantii Lammaa Magarsaa qondaalota ABO kanneeniin baga nagaan nutti makamtan jedhanii isin warra qabsoo Oromoo keessatti gatii guddaa baase keessaa tokko waan taataniif ulfina isiniif qabnaa jedhaniin dhalooti har'aas xurree keessan hordofee ifaadhaaf karaa tolche waan ta'eef kabaja guddaa argadhaa jedhaniin boqonnaan qabsoo Oromoo ammas waltumsa gaafata waan ta'eef wal haa deeggarruu jedhan pireezidantii Lammaan. Ce'umsa kana bishina cimaadhaan obsa cimaadhaan wal hubannaa fi wal deeggarsa cimaadhaan yoo hoogganuu baanne duuba deebi'uun keenyas fagoon ta'u innis nutti dhihoo jira yoo garuu immoo akkuma amma jalqabne kanaan bishina cimaaf wal hubannaa cimaadhaan yoo hoogganne immoo Oromoodhaafis waan faayidaa qabu hojjennee dabarra Oromoo bira dabarre biyya kana biyya Itoophiyaadhaafis immoo waan seenaa ta'u lafa keenyee dabarra jenneetu abdan. Hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa obbo Galgalaa Dilboo qabsoo Oromoo ceesisuuf waan keessa dabarre yoomuu yaadachuu qabnaa jedhan. Qabsoon keenya kan ce'u tokkummaa fi jaarmiyaa cimaadhaan jedhaniiru obbo Galaasaan. Gaaffiin rakkoon uummanni keenya qabu rakkoolee walirra tuulamaa dhufee jaarraa tokko waliif achitti walirra tuulamaa xaxamaa dhufeedha jechaadha. Kanaafuu isatti furmaata arguun obsas ni gaafata. Isatti furmaata arguun qaroominas ni gaafata. Isattis furmaata arguun jaarmiyaa cimaa tokkummaa cimaa nu barbaachisaa jechaadha. Marii kana irratti adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaarraa hoogganooti jaarmichaa ODP irraas qondaaltonni ODP guguddoon argamanii jiru. Gujiin kora nagaarra jira. Kaayyoon kora kana nagaa fullaa fiduuf mari'achuudha jedhan abbaan gadaa Gujii Jiloo Maannoo. Warri walitti dhukaasu nu keessatti osoo hin taane lafa biraa barbaaddatee walitti dhukaasu jedhan abbaan gadaa Gujii Jiloo Maannoo. Gabaasii dabalataa akka ta'anutti dhiyaata. Hello Abbaa Gadaa. Nagaa jirtu? Abbaa Gadaa Jiloo Maannoo? Nagaa Abbaa Gadaa. Nagaa sinnakuma? Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irratti ni bilbile. Kora qabdu har'a. Korri sun eessatti taa'ama? Bakki kun kaamma addatti geenu aanaa shaakkisoo keessa loollottu jedhama. Korri kun kaayyoon isaa maalinni Abbaa Gadaa? Waan nagaa odduu kana torbeen kana keessa gara bulee horaa guddina Gujii Lixaati baatti bobooraa kan korri nageenyi kun akan booronne kaayyoo isaa warri siyaasa fedhelle namni wal siyaasaan wal dorgomu karaa nagaatiin dorgomuu malee rasaas tokko akan baay'ee dhukaasa kan irratti hin baane nuutille ilmaan xiqqaa guddaan barattoota jaartiin teenee waan nagaa callaa taphannu tapha nagaa malee taphi waraanaa kan jiraanne waan nagaa kaayyoon kora kanaa kana las. Maal murteessuuf jirtu kora kanarratti Abbaa Gadaa? Waan murteessinu nuti akka keenyatti qaamummaan fedhillee nuutillee waan nagaa malee nama nagaa booressu nama nagaa jibbu nama nagaa buluu fedhu ka jibbu paartiilee teenaan nama odduu kanatti dallaalaa wayii baalageellee teenaan namichi akkasii seeraa kan kaatu warri hidhatee yaa'ullee itti dhukaasee dhaabataa. Yoo warri dhukaasu immoo warri lafuma dhukaasi rasaas tokkotti banametti warri maakalaakkaa kun xiitiin tokkosaa jaartiin ijoolleen xixiqqoon daa'immaa harmaa hin du'anii waan kana nu yaaddessee nurralleetti qaama mootummaallee akka dhukaanye qaamni booboollee akka nurratti dhukaanye yaaddoon keenya kana korri qabameefu. Tole kora kana booda nagaan ni dhufa jettanii abdii qabdu Abbaa Gadaa? Nagaa ka fidu waaqa akka namaatti nu waan nagaa dubbannee
akka nama qaama mootummaalletti hinneerraa qaama obooletti hinneerraa nurraa dhaabaa jennee yoo warri nurraa dhaabe waaqa waliin nageenyi dhufa jennee addan. Erga labsii nagayaa san lallabdanii mee maaltu dhufe? Erga labsii nagayaa san nu lallannee erga gaaffiin caatti nami dhumatee amma nami tokkollee hin duune dhukaas tokkollee hin baane ammaayyuu akka dansaa bulii jiru. Tole warri hidhate kun kana booda maal ta'u labsii kana booda? Labsii kana booda yookaan isanii ta'uu qabanii sadhaba uummata keessaa baanii cidhaa baanii achi cidhaa baanii uummata keessaa yoo wallolla jedha wallolan malee nu keessa walloliisaaf waan miidhaan nurra dhaqqabuufi nu keessatti walloluun qabanu hin lakkinu yoo jedhanii waliin baanu badhinnatti. Tole gaafii dhumaatti dhufaa eenyuti irratti hirmaata kora kanarratti eessaa walitti dhufuuf jirtu? Akka godina lamaaniitiin walitti dhufanii abbootii amantaa qaami baratee barsiisaan barattooti dargaggooti shimarrooti nami duudiin abbootii amantaa jaarolii biyyaa abbootii gadaa akkasii walitti dhufani. Bulchiinsa magaalaa Buraayyuu fi magaalota lixa Oromiyaa garaagaraatti namoonni humnoota nageenyaa mootummaatiin to'ataman mana murtiitti osoo hin dhiyaatin jiru jedhan maatiin isaanii. Namoonni as buuteen isaaniillee dhabamee akka jiru dubbatu. Adeemsa seeraa keessatti ajajaan mana murtiitiin ala nama to'achuun ragaa sassaabuun fudhatama seeraa hin qabaatu jedhan ogeessi seeraa Batiruu Dibaabaa. Dhimma kanarratti odeeffannoo argachuuf bilbila harkaa hoogganaa biiroo haqaa Oromiyaatti irra deddeebiin bilbilus deebii argachuu hin dandeenye. Namoomsa Admaasuu garuu gabaasa dabalataa qopheessee jira. Tibba kana bulchiinsa magaalaa Buraayyuu gandoota garaagaraa keessatti jiraattonni poolisiin to'ataman akka jiran odeeffanneerra. Dargaggoo Soolan Haayilee hojjetaa baankii daldala Itoophiyaa damee Shawaa Meedaa kan hojjetu kanneen to'ataman keessaa isa tokko. Obboleessi isaa Gamtaa Haayilee OMN itti bilbilaan akka himetti Soolan erga to'atamee bubbuleera. Bakka geeffames maatiin hin beeku. Soolan erga qabame bultii 14 darbeera. Mana hidhaa Shawaa Meedaa poolis komishinii Oromiyaadhaa ture jechuudha. Ergasii booddee immoo mana hidhaa sana immoo galgala isaa torbatti lafa isaatti geessanii beekamaa nama ammaatti. Maali isaatu mana murtii ta'e maasila yoona hin dhageenya ka lafa akkasii jira ka sirbii manni murtii abbaan isaan beeku waan hin beekani. Caaltuu Taakkalaa immoo bulchiinsa magaalaa Shaambuutti kanneen to'ataman keessaa ishee tokko. Caaltuun waggaa 10 olii fi mana hidhaa Maayikalaawii fi Qaallittii keessatti dararaa hedduu booda kan gad lakkifamtedha. Harmeen ishee aadde Askaalee bilbilaan OMN dubbisee akka odeeffatetti Caaltuun to'annaa jala erga oltee mana murtiitti utuu hin dhiyaatin guyyaa 3 ta'eera. Sirrumatti dabalamuu gaaffii hin qabanii hin baanii nuti waan isaa wallaalle wayi namni gaafatee kana jedhee walitti hima. Wanti himan hin jiru akkuma mi'aa ta'aniitoo jiru nama. Haadha guyyaa sadaffaashii. Ogeessa seeraa Batiruu Dibaabaa dhimma kanarratti akka dubbifnetti mirga wabii mirga mana murtiitti dhiyeeffamuu fi yoo to'atamanis ajaja mana murtiitti hundaa'uun adeemsa kabajamuu qabudha. Tokko sadaffaan heera biyya keenyaa waa'ee mirgoota namaati kan of keessaa qabu kan hammatee jiru. Isaan keessas namni kamiyyuu ajaja mana murtii malee hidhamu akka hin qabne shakkiidhaan immoo ajaja mana murtiitiin eeguu qabametti mirgoota adda addaa akka qabu kan akka amma jedhee sana mana murtiitti yeroon yoo xinnaa ta'e sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu mirga wabii argachuu ogeessa seerattiin wal qunnamuu maatiidhaan wal qunnamuu waan akkasii sana mirgoota kana sana fakkaatan ni jira. Sana bira darbanii mirgoota kana cabsuun namni hidhame namni mirga isaa malee jechi irraa fuudhame bu'aan achirraa argamu void and ab initio kan jedhamu tokko ni jira. Bu'aan achirraa argamu fakkeenyaaf nama ajaja mana murtii malee hidhanii iddoo qorannaatti fedha isaa malee mirga isaa osoo hin eegin yookiin akeekkachiisa miraandaa kan jedhamu tokko jira. Namni qabame maaliif akka qabame mirga adda addaa akka qabu itti himamee jechi inni kennullee akka ragaatti booda akka irratti fudhatamuu akka danda'u. Kanaaf of eeggannoodhaan akka dubbachuu qabu. Kunneen akeekkachiisan itti himameeti jechillee irraa fudhatamuu kan qabu. Kuni osoo hin godhamin akkuma tasaatiin akkuma lafumaa ka'ameen adeemsi fudhatamu bu'aan isaa mana murtii irratti bu'aa seeraa akka hin qabne. Ragaan akkasii funaanamillee ragaa seeraa mana murtii dhiyaachuu akka hin qabne seerri ni ka'a jechuudha. Heera biyya keenyaa dabalatee. Yakki Itoophiyaatti
yakki Itoophiyaatti qoratamee hin beekne gurmaa'insa guddaan yakki raawwatamu namoota keessatti hirmaatan adda baasuuf adeemsa walxaxaa qabaataa jedhan ogeessi seeraa Baturuu Dibaabaa. Yakka caasaa namootatiin yookiin akka himaataatti dalagamaa jira yakki baay'een yeroo ammaa kana. Joint criminal enterprise jedhama afaan seeraa keessatti. Namoonni baay'een keessa jiru objektiivii waliinii qabu. Namoonni joint criminal enterprise kana keessa jiran contribution adda addaa qabu. Kanammoo biyya keenya keessatti haga ammaa handi godhamee hin beeku seera keessatti. Dhimma kanarratti hoogganaa biiroo haqaa Oromiyaa bilbilaan gaafachuuf yaallee waltajjii irra jira nuun jedhanii beellama daqiiqaa 30 nuuf kennanii deebisnee bilbilaan nuun keessummeessine. Godina Shawaa Lixaatti jiraattonni aanaa Abunaa Gindabarat haaromsa gadi fagoo waan jedhamuun rakkoon nuuf hiikamee hin jiru jedhan. Jiraattota gidduudhaa kanneen yaada isaanii kennan har'as taanaan hidhaan nurraa hin dhaabbanne rakkoon bulchiinsa gaarii fi misooma bu'uuraa qabnuus hin furamne jedhanii jiru. Shamsiyaa Nashuu dabalata isaa qindeessitee jirti. Godina Shawaa Lixaatti jiraattonni aanaa Abunaa Gindabarat rakkoo nageenyaa fi bulchiinsa gaarii qabna jedhu. Jiraattota gidduudhaa kan OMN dubbise haaromsi gadi fageenyaa jedhame waan hin dhufneef rakkoo hawaasa yeroo dheeraa qabnu furamuu hin dandeenye jedhu. Ammas haaromsi teessoo taara'e malee namni hin haaromne. Ani kan godina jiru kan eessumallee jiru tiyooriidha, piraktikaaliin hin jiru. Warreen saaman warreen uummata keenyarraa uummanni qullaa deemee uummatarraa gubboodhaan mattaadhaan nyaatanii jiraatantu bakka argachaa jira. Ammallee warreen meeshaa nagadan. Qeerroo waliin qabannee koreewwan oddoo sana jiran faana qabannee hojii maata mootummaan nutti kenne hojjechaa jirra. Dhugummaa fi nageenya biyya keenyaa eegganne. Kana osoo hojjechaa jirruuti kiraa sassaabummaadhaan namoonni kana dura beekamanii jiranii wal ijaaruudhaan deemuudhaan namoota isaan irratti qabsaa'anii jiran kana aangoo irraa darbachuu taasisanii. Rakkoon nageenya naannicha jirus sodaa keessa isaan galchuu himan. Sababbiin isaa barataan kilaasii dhiisaa jira. Daldalaan suuqii cufaa jira. Qawween lafa nagaatti dhokaa jira. Dhimmoota kanneen irratti itti aantuu bulchaa aanaa Abunaa Gindabarat addee Burtukaan Gabruu rakkoo nageenyaa akka hin jirre himan. Waraana mootummaan marii taasifamaa jiru keessatti hawaasni bal'aan gaafa dhufanii sodaatanii akka durii ilaalcha durii sun ilaalee namni sodaachaa ture garuu waan jiru faana wal maddii qabanii gaafa ilaalan nagaaf tasgabbii aanaa keenyaatiif bu'aa nu buusan malee dararamne kan jirre akkasitti kaasachuudha hawaasni nutis akkasitti beekna. Kanumaan wal qabatee itti gaafatamaa waajjira ODP godina Shawaa Lixaa obbo Galaanaa Nuurasaa rakkoon haaromsaa yeroo tokkotti furamuu hin danda'u jedhan. Mootummaanis olaantummaa seeraa ofii kabajee nuufis haa kabachiisu jechuun dhaaman hawaasni naannichaa. Jiraattonni godina Gujii aanaa Oddoo Shaakkisoo iddoo kaampaanii Midrook laga dambii jiraatan sababa kaampaanii warqee kanaatiin rakkoon fayyaa cimaan isaan mudachuu himan. Ogeeyyiin fayyaa magaalaa Shaakkisoo gama isaaniitiin kaampaanii kanaa walii wal qabatee rakkoo fayyaa jiru adda baafachuuf qaamni qorannoo qoratu hojii eegaluu himanii jiru. Guyyoo Waariyoo garas imaluudhaan oduu dabalataa qindeessee jira. Jiraattoti godin Gujii aanaa Oddoo Shaakkisoo iddoo kaampaanii lagdambii quttumaan jiraatan sabab kaampaanii warqii Midrook lagdambiitiin dhiibbaan qaama hamtuun nur dhaqqab jechuun OMN itti himatan. Kunillee mucaan horiin kun bu'iisaaf ennaa horii kan baasennaa jedhu dhaqee caffaa kaawwanni kaanti taree faalama bisaanii marzii lagdambii kaanti taree ennaa jedhu haga guyyaa gaafsaniiti. Faarmaasii Shaakkisoo xeenaa xaabaa Adoola hospitaalaa fi xeenaa xaabaa faarmaasota adda addaa achumarra dabalee hawaasaa riferaalii haga wanti duddi dadhabee amma zuurii 18 of Shaashamannee kuyyaa riferaalii achitti deebi'u jijjiiraadha. Nulleen daawwiteen tagar Shaakkisoo dhiyootan goone miidhaa qaama hamtuu haalaan ilaaluufillee namatti ulfaatan. Namaaf sana dheen ijoollee kutaa hawaasa hedduullee daratee oomedduu laan agar. Mucaan diqqaan kun qajeela jedhama. Daa'imganni torbaati dhalootumirra kaasuun miilli hoomettuu gadi naafatee dhalate. Haati qajeela adde beeggitu gammadaa ammallee ulfoo halkan daa'ejjitu. Gaaf garaachi daa'im kana qabdu rakkoof gargarama keeddabruu yaadachuuni. Wanni gaaf qajeela daa'inatti dhagaama turan mallee garaachamma kanaan harkana qabdi jechuuni. Kadabri dhiisu ulfu garaa qabdi kanaafuu soda jabduu kee jiraachuu dubbatti. Bakka qaama qarana dadhasiisaa ture yeroo nyaadhu hin deeffadha.
nyaachuun kiyyaayyuu naansifa yeroo san keessa hidhina cita mataan na bowwaafata bakka qaami kiyyaayyuu sirriin an jiru haga cannaqamaa haga xurii isaa garaa na jirtuun jalqabee adoo kana cannaqamuu gaafa dhaloota waaqina gargaaree dhalate carraa kana irra dhaggine nuti ka amma garaa qabu kanallee hin beeku waaqa beeka malee waa inni dhalatu hin beeku yookiis kana adda ta'ee dhalatuu danda'a yookiin nusummaan naa dhalatuu danda'a hin beekamu ammaa tana anu qaama kiyyaa shakkii keessa jira. Waa isin dhaga'ama amma keessattuu kunoo kun bilu na dhibaa jira kunoo amma garaa qabu kunu hin caffadhu hin waraabbadhu ibidda bira ta'ee amma bunallee isin naatumee ka'e kunoo haadhittiin sun nutuntee bunallee isinti amma kunoo dadhabbiirraan takkaate hidhina citaa na afuufa yoo nyaadhu na deessichaate achi gaaddisa gangalataa oola ammaa tana. Dhiibbaan uummati kaas hunduu woomnam qofaan dhaabbatee miti. Horii qeencaallee darate rakkoomtuu tormaan namaaf saa keessan mul'ata. Jibichi looni diqqaan kun dhalootumirra kaasee fula faltii yookaan dhoqqee ittiin baasu waan hin qabneefi. Gargaarsi baqaqsanii yaaluu yookaan opereeshiniin fulaan inni faltii baafatuun godhameef duub dhiibba kan cufaafu uummati naannicha kampaanii warqii meedirook itti gaafatama yoo tolchu. Sababum dhimma kanaatiif kampaaniin kun cufame qorannoon bal'aan irratti tolfamuu jira. Garee qorattoota takka biyyattiitti ergamta nama 40 of keessa qabdi keessa tokko hatay daayirektarii buufata fayyaa magaal shaakkiso ab gammachiistu ka rakkoo akkuma keen ilaan arg balaaleffachuun haqi jiru dhuga irratti hundaa'uun qoratame uummataafif tolfamuun murtii naqa yookaan gumaan haqaaf dhuga irratti hundaa miidhamtootaaf godhamuu qabaa jedhe. Naannoo nama 44tti qorannicha irratti hirmaate namni gara 21 ta'u naannoo godina Gujii keessaati ka walitti baanii akka magaala shaakkisootti immoo nus qaama tokko achi qorannoo san geggeessaa ture keessaa is tokkodha. Wantoonni argine 61 ragaa walitti qabaa turre. Ragaa kana yeroo walitti qabnu waan baay'ee nama gaddisiisa, waan jibbisiisa, waan ta'uu hin qabne, waan namummaan wal qabatu. Humaaniitii waan nama hin qabneen hojjetamaa turetti ka uummata keenya irratti geggeeffamaa ture. Dinagdee uummataas dhiibbaa baay'eetu gahe hin boofne jechuu dandeessa. Kampaaniin meedirook lagdambii kun lafa oomishi warqii guddichi biyyattii yoo ta'u oomishi warqii guddaan abba qabeenya yookaan tujaar guddichi Itoophiyaan qabdu. Sheek Mahammad Alamuddiiti kenname warqiin hedduun irra oomishama turte. Dhimmum kanaan wal qabatee dhiibba fayyaa hamtu uummata irraan gahe jedhamuun uummata naannichaatiif akkasumas guutuu Oromiyaa koomii waan qunnameef ji'oota 9 dabraniif cufamuun qorannoo walaba irratti tolfamuu jira. Godina Harargee Bahaa Anaaf Fadii Saraddaa Iddoo Baasotti jiraattonni rakkoo bishaan dhugaatii himatu. Iddoon horiin bishaan irraa dhugan hawaasni uffata isaa itti miiccatuu fi namni bishaan dhugaatii waraabbatu gargar bahuu dhabuun rakkoo guddaa fidaa jira jedhu jiraattonni. Abdusalaam Hasan dabalatasaa akka ta'antu qindeessee jiru. Jiraattota aanichaa keessaa kanneen OMN dubbise akka jedhanitti naannoo isaaniitti bishaan qulqulluun dhugaatiif oolu hin jiru. Sababa kanaaf bishaan lagaa naannoo isaaniitti argamu jinniilee fi hammarreessa jedhamu dhugaa jiru jedhan. Innis hawaasarraa waan fagaatuuf maatiin ijoollee isaanii mana barumsaa irraa hambisuun bishaan akka waraaban godhaa jira jedhan jiraattotni. Rakkoon bishaanii hojii wal qabate rakkoon aanaa fadis rakkoo hammana jaamtee himamtuu miti rakkoo guddoodha. Akkuma jirutti bishaan gobeellee dhugan sa'a 3-4 deemanii bishaan amma kalee talaallisuun aanaa fadis araddaa iddoo baasoo jaama bishaan jindheelaa jaamu bishaan kun bishaan guddaa ture bishaan araddaa takkaa miti araddaa 2-3-4 danda'u bishaan sun bishaan gubbaarrallee jiru. Rakkooleen ammataan kun ijoollee mana barumsaarraa hanga hambisuutti ijoollee hedduu ammatan gaafa fuuldura manni barumsaa eegalu walitti qabnee ganda keessa mana barumsaatti galchine haati ilmaanii haati teesse ilmaan maali bishaaniif gara bishaan iddoo bishaan jirutti ergatti ganama gara mana barumsaa deemuu hin danda'ani ijoollee qarii mana barumsaatti galchuu dadhabnee rakkachaa jirra namni bishaan deemeetii maallaqaan bishaan bareedaa akka bobaatti magaalaa barbaadu jira. Ijoolleen bishaan qulqulluu barbaada hanga Hararitti deemanii bishaan achirraa waraaban litira 20 qaxi 30 baasanii galchan jechuudha. Bishaan lagaa kunis qulqullinaan kan qabame akka hin taane komatu. Iddoon horiin irraa dhugu hawaasni uffata isaanii itti miiccatuu fi iddoon bishaan dhugaatii irraa waraabamus tokko ta'uun
qulqullina dhabuu bishaan kanaaf sababa ijoodha jedhan jiraattotni OMN fi yaada kennan. Beeyladaa loonii fi namninis walumaan bishaan haroo teessisaan walumaan dhugee itti fayyadamu jira. Bishaan huccuu miicilleen achumaan miicaa bishaan sana achirraa ammayee gara fayyaatiin rakkoo hedduu uummata irraan gayaa jira. Galgala sa'a 8:08 bishaan qalalfame san wal duroo dhaabbannaadhaan namni fe'ee ala buudha halkan keessa. Kun immoo yeroo garaagaraatti dhukkuba garaa kaasaaf jiraattota saaxilaa jiraachuus himan. Qulqullina dhabuudhaan rakkoon dhaqqabee hedduu argaa teenya sana keessatti duulli gara kaasaan gaggeeffame yeroo hedduu bishaan kanarraa ka'eeti gara kaasaan araduma teenya kanarraa ka'a yeroo mara jechuudha. Gara kaasaatu akkaan baay'ata. Hojii gaggeessaan dhaabbata bishaan dhugaatii fi dhangala'aa aanaa Faddis obbo Abbaas Ahmed komiin qulqullina dhabuu bishaanii waliin wal qabatee hawaasni kaasan haqaa jedhan. Adda adda baasutti rakkoon jiru ni jira. Bishaan lagaa dhuguu fi gadi fagoo waan hin qabneef paambii bishaan wayii qabanii boolla gabaabaa fi boolla dhiyoo jechuudha. Bakka sanatti qulqullina bishaaniitiif rakkoo ammataa kan qabu ta'uu isaati. Inni kaan ammoo akka mootummaatti deebisuudhaaf yeroo ammaa haaromsa kanaa hojii qabatee itti ijja mootummaan boolla gadi fagoollee qoratee fi dizaayinaaf isteeshin isaa fixee naannoo ergeessa jiru ta'uu isaatii fi piroojeektii sadiitti miidhagaa irra itti fayyadamaa ta'an godhuuf sochii irra jirra jechuudha. Amma boonooleen ijaaramaa jira, sararri diriiree itti dhaqee jira. Araddaa duubaa bishaan jira jechuudha. Piroojeektiin rakkoo bishaanii kana furuu danda'u akka aanaatti qoratamee naannoof ergamus eeran. Hayyee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kan daawwachuutti jirtan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kan isinitti himaa jirru immoo oduudha. Dabaree oduu biyya alaatirraa baanee jirra. Filannoo pireezidantummaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongootti filatameen kaadhimamaan paartii mormituu Feeliks Shisekedi injifachuu aangoonni filannoo biyyattii beeksan. Morkataan isaanii Maartiin Faayiluu filannichaan ni injifatu jedhamanii eegamaa turan firii filannichaatiin foqqolchaa filannoo jedhanii jiru. Bataskaanni Kaatolikii gama isheetiin firiin filannichaa odeeffannoo taajjabdoonni ishee sassaabaa irraa adda ta'uu beeksiftee jirti. Kaadhimamaan paartii biyya bulchaa jiru sadarkaa sadaffaa qabachuun filannicha injifatan hanga ammaatti firii filannichaa mormuu dhabuun Shisekedi waliin aangoo qoddachuuf jedhamee akka shakkamu taasisaatii jira jedhamee jira. Kan gabaasee BBCdha. Oduu keenya biyya alaa kan biraatiin pireezidantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp marii gartokkeen cufuu waajjiraalee federaalaa guyyootaniif tureef xumura kennuuf kaayyeffatee hogganoota paartii Dimokiraatawaa waliin taasisaa turan gargar kutuun bahan. Hogganoonni paartii Dimokiraatotaa Nansii Peelosii fi Chuuk Schumer ejjennoo bajeta dallaa daangaa Meeksikoo ijaaruuf pireezidantichi barbaadan mormutti cichuun mariin gartuulee lamaanii gargar kan cite. Pireezidantichi ejjennoo hooggantoota Dimokiraatotaa erga dhagaanii booddee marichaan yeroo gubuudha walgayii kana taa'uun jedhan. Waldiddaa bajeta ijaarsa dallaa Meeksikoo waliin walqabatee pireezidanti Doonaald Tiraamp fi miseensota koongireesii keessattuu Dimokiraatota gidduutti uumameen gartokkeen cufuun waajjiraalee federaalaa erga jalqabee guyyootiin 19 lakkaameeti jira. Gabaasi kunis maddisaa BBCdha. Hayyee daawwattoota keenya Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraa oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolabnee jirra. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkituufuu daawwadhaa waan daawwattaniif galatooma.